Kale sanabati arratti nolate bori sarki kenan busu Buri mufati Asuma walda nattu afro waaqayyo aleluudha. Indaqoo meeqatu dhume jettan? Indaqoo 22 dhume tokkitti nafti. Eeshi. Mani waaqayyo waloo isheedhaan jiraadhaa isheen akkuma hoolaatti na gargaarti. Maaliin kun mul'ugoonaa fayyitti jennaani tokko ollaadhaa dhuftee meeshaa itti dibataa sanatti raqii hin fayyitti jette. Eeshi. Gadi baaseen dallaa jalatti gatee dallaa jala ciiftii gangalatti duuteetti. Dhuguma kun fayyitii kan tuunitti naqamalee deem fuudheetti naqee harka koorratti jobseetti susukkuumee fuudhee dallaan jala kaa'e. Alan takka turee gadi ba'u hundaakotii kaatee dhaabatti. Galanni jiru biyya kana. Achi fuudheen gara manaatti gashee mana kaa'ee binaan kennee fi binaan nyaattee bishaan dhugdee daakoo tuunaa fayyite. Abet, 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 galata, galata, galata malee. Galanni waaqayyoo mata hundaa koosnuun taphattee dhaawwattee sarara kormoolii jaanaa guddifattee. Waaqayyoo galanna ta'uu illee caccabaa waaqayyoo galata galchamanii Kale sanabati arratti nolate bori sarki kenan busu sarki kenan busu Sina begala sina no filala yomu kerra kan kondursu Lama fi kan jaraduma sammuu koo baay'ee waliin alana ta'uu barbaade fira koo kun jiru nama tokkotti ni manni achi booddee utuma kanaan cinqamuuni yoo waldaan naqa jedhee danda'ee waan namni jedhu naggeeffadhu sagalee meeshaa banamee namni faarfatu danda'ee naggeeffadhu nan cinna qaban ture achi booddee gabaan naqadhu namarraa adda bahee gabaan mana taa'ee namatti ergadha nan bo'aa namni narratti hin barree biyyi koo narratti hin barree achuma keessatti illee ollaa wajjin jiraadhu narratti hin barree. Alkama kaako na wama roni na wamu nana wada guyam siendema garu yaron demo bari aga demo undanda bari na jala roka bari mo wak man na kos kalembe tunda garu donga ira ba kusindeba makako na wa bau hinje kana bodo tu mana kasitin kamu malo wa kayo malum goda anjeda alkanati na mena wa ma baina anjeda yo waldare ke wada ke santai fiki baina gora gafke bodu man kana jiru itu macam kamaju waldan gafa waldare ke jo walda sana lagi fatu de beta aku mawani yo interest nanti ko kalwa to nanti ko kate gadi nawa walda sana ke sang kesa nan baina kajel gafan kajel le jo mana tinggal len karamana walla len karabiraran bai kajel achi bode mutani yo politi ko dese karati jen mu orto rada balagalti nanti rufti gafa nanti rufte tumani karagan rabate saratana jete dagala kesa jenana cuma gafa kana Halo mana tiga lana fana di majra waldan taareni narukuba alio kambe alio fube mana tinggal dari karawal lale jere achi bode abba mana ko doji jira shonona pute galte mana ko tinege setu isa mosil kinar ka pute dawate fi ko tutti wante mana naga banne walla gashan ergiga guya sanati kabame guya robi da kabamun ko ergiga sanati naga nargadu yo hunduma kana tunjin kamu gaban naku waldan naku mana tolgale tunjin kamu konferensi tu walda kana jirati nanjelani nanodu masana ke kana bodde nen gafan vejeru amma karana biya sitti dinkin tay biji karate biji majal baka anas kesa taun dendo cera taun dendo sagale rege fatun dendo bayi encing kama bayom na kunullata utu manjeru na no mal wa ka kamtina ke karachi fa do utu manjeru cara kala tanar gande ollum ne galgala guyana sodada hay lagi lagi semango achi bodde nen ise Utu manjaru ni gara rumah ragal-gala boring galap jadi gara-gara sahur mereka fakaran lu namun karena lewat bayar tadi negara kemudian dia bisa meniti kaca seni nu kada tadi aci bode anu ada koti nadena ada kemarin goda anu bayar cing amajra amas bakar kuba kana fredeng kada jadi sudah ani marin goda jadi tiba kuba kia putengal tua ko serah pudati gali masaiti ofi bita terana menakte tu saiti kana gali mata ke tinakal tu tirafin no siki sana andi aci bode zaidi cahure
algan mo adure bakate tu fen mana ra yusa kallatinin cisurran mana ya batte yusti borqorro sene akka waan caccabsituutti baay'ee sokoskiisti dur achi booddee ano zayitii sana galeetan alasuma galee manatti galeetan mataa kottis dibadhee gadi bahee karaa duleen dhuftu sanarraan zayitii sana naqeetan uffatan uffadhee ciisuraattis uffanni kun kana booddee maqaa Yesuusiin dhiigaaf deettisi jijjiireera kana booddee uffanni kun nagaanaaf laattanii akka rafee bulu na taasisuu qabdu maqaa Yesuusiin jedhee zayitii sana irratti naqee achi booddee adurree sana ganama barii yeroo qabu rafee mambulee ofii kooti nagaa argadhee bakka ribata karrabini ganama giddii keessaa na waamanii na kaasan achi booddee gaafa kana adurree sana ganama barii yeroo banadhee qursii hojjeteenii isa hojjettee erga yeroo gadi bahu adurreen akka girgiddaa yaabuuf jetteetti dara ya battega ta dudu ban kufte mo dudu ma shetin akatin arkashe unda waqata chollatte akasa kana mo bukke kana ambaate lafa chips tetu wa she large asiboda dure kana wa she large tani furen nafa furetan adure sana gibbi ko ke sabase tanangal gafan gibbii koo keessaa baasee gatee jedhu hanga nama bariif ka'ee warri adurree sanaa barbaacha dhufan ani beeku immoo gibbiin suni aqriima tokkittiin nu gidduu jira warra adurree tokko argitanii tuunaan jedhan gana gaashaan adurreen galuu dinnaan barbaacha dhufan bokka qabenya saniti waan ta'eefi najjastanii borii ejjennoon irratti fudhatu jedheetanii ani adurree waan tokko iyyuu nagarre lakkiin achi booddee jarroo himmamanii jarra ka'ee ergan beeku waan ta'e manuma kolfanii na gaafatanii koshinaa koo jala deemanii shintibeetii miidhan dhaqanii baatii manaa keessa illee dhufanii amma barbaadatitti zimjeree man laaleen achi booddee no zimjeree man ilaalee waan godhan naganiitu achi booddee immoo waaqayyoon immoo waaqaasuma hojiisaa hojjetee fi bola ko sirra kawana le tigateni ran boko si tigani achi bode baka adurenga tamtetti bakketti sinargine baka wakana mbuse wallahi ni sani achi bode baka no sammukotti nan debe nagana nargade waaqayyo kana na hojjete ergan godhi innani amma dhugaa ba'uu jalqabu isa kanadha ganaan moottan fufaa kanaaf ammas waaqayyoon naa galate zayita dibataa galtee dhumaa jechuudha zayita dibataa raajittaa dhufaa irratti kadhatan galtee dhuma naannoo mana keetii naannoo siree keetiitti gaafa filattu kun ta'ee jechuudha. Sila yeroo madureen sun dhuftuudha kan garmalee ciruu sammuun kanatti caalu waan ta'eefi yeroo adurreen sun dhuftu bakka jireenyi koo nagaan qabu cira ishee nagaan qabu adurree masana dura jalqaba dhufee hin bookkisti dhimma irratti yuustitee kan isheen taatu naaf hin galu yeroo adurree sana gadi baanee barbaannu immoo wanti tokko kallattii sana irra hin jiru cira hin jiru nagaruu jaalanii adurreettis waaqayyoon ni arge immoo akkasitti naaf qabee jokootiin na argisiise sammuun koo ergii guyyaa sanaati guyyaa tokko anga har'aatti na dhukkubeen beeku nagaana waaqeffattee baariyaa koo Tole, itti fufi. amma immoo dhuga ba'umsaa sattaanudha. Dhuga ba'umsaa sattaan immoo mucaa kanaan garaatti baadhu. Mucaa kana tuman garaatti baadhuuni yeroon koos gara dhumaatti adeemuu ka'eera mucaa kana baadhee ji'a 8ffaa keessadha. Achi booddee anoo mana yaalaa deddeebi'ee ilaalamaa duraanii mucaan kee kuni sirrii miti. Taa'umsi mucaa kee kanaa sirrii miti waan ta'eefi garuu yeroo ati yeroo fixee da'umsa jala geessu innaannoofti jennee yaadnaa atis akkasumatti qabadhu jedhanii nama marmaranii nagashu. Achi booddee ishii yereen nan galee mucaan kun baay'inaanis sochiin argisiisu. Achi booddee anoo gaafa ammas of shakkee deebiin buufata dhuunfaa dhaqeen dura laalame gaafa buufata dhaqee ilaalamee jedhu
ati maal abdattee deessaa mucaa du'aa garaatti baatta'ooti. Mucaan garaa kee keessaa kun socho'aan jirtu. Gaafa ilaallus nu sukkuumnee yeroonis ilaallus mucaan kee kun nama jalaan socho'u ati mucaa du'aa garaatti baattanaan jedhe. Achi booddee Ali abdiin kutadhaa. Ali immoo bakka waaqayyo akka fedha isaa godhu maalan godhalee wanta inni namaaf godhu wanta inni buuse lafti ba'aan dadhabu jedhanii waan ta'eef numan baadha kan maalan godhalee jedhee. Achi booddee tuman akkasitti cinqamu warra buufataa shakkeen ammas kan gilbii dhaqeen nan ilaalame immoo ta'e keessatti bakkuma jiraadhutti. Achi booddee jarrisi na ilaalanii ka'anii akkasuma naan jedhanii kanaa booddee bakka deemti hospitaala guddaa deemiti ilaalami. Yoo mucaa keetiif falliin jiru ta'e yoo fi keetiif falaa argattaaf jaaduu kana da'umsatti irrayyuu waan si canquu fi deemiti ilaalami naan jedhan. Achi booddee bakka abdii kutadhee nan boo'ee nan maraadhee maal waaqayyo bara baraan carraa koo kana taasistee bara baraan kan koo boo'icha ta'e jedheetan baay'ee nan gaddee nan dhiphadhee bakka nagaan dhabee. Achi booddee sila namni nuti nagaa garaatti baatuyyuu rakkina qabaa ani immoo gaafan kana dhaga'u bakka abdiin kutadhee kana booddee keessa kooma waan sayitichi jiruuf garuu raawwadhee abdiin kutadhoo sayiticha buunee garaa kootti dibadheetan boonyee bamanaa koo wajjiniin hin kadhannee yeroo hundumaa guyyaa roobiif guyyaa jimaataa kadhannaa soomaa isaatii jaajaas 12 qabannee hin kadhannee yaa waaqayyo utuu nan hospitaala guddaa kana deemee sagalee naasuu tokko hin dhagayin agaafan naqu sagaleen gammachuu akkanatti dubbatamu isaa asitti dinqii naaf gootee gutuma nani turiinii torbanuma tokko qarannee gaafa torbee lammaffaa mucaan garaa guddaa socho'uu dide socho'uu jalqabe. Achi booddee mucaan socho'uu jalqabee abbaa manaa kootti nan himeenis bakka baay'ee gammadee lamaan keenya iyyuu hin gammanne kanuma dhaga'uu kootti bakka hamma ijaan argetti na bidatti isuma garaa kootti baadhuyyuu akka waan ija kootiin argetti nan gammadee. Achi booddee nanoo bakka waanuma fedheef iyyuu bakka nu beellamanii waan ta'eef bakka nana qabtee nan ilaallaman nan jedheeni. Kana booddee guyyaa billoo ganama na fuudhee deeme argine ilaalamne naawol bira dhuunfaadhaan ilaalamne gaafa ilaalamee jiru innoona ilaaleetu mucaan kee nagaadha naan jedhe. Isa asirraan zoontii ka'ee gaafa ilaalamee jiru utuu san ka'in duraan dursee yoo kun ammas jarra kanaan jedhan maalan godhaa jedheetanii garuu isa duraan mucaan koos garaa koo keessaa socho'ees gammadeera waan ta'eef yaaddaan naqee waaqayyo immoo dursee sagalee gammachuu dhaga'uun qaba jedheen dura sayitii sana dibadhee kadhadhe waan ta'eef waaqayyo karaa sayitii kanaa sagalee gammachuu akkuma nabdadhe na dhageessisee jarris immoo na ilaalaniitu asirraan soodii na kaasanii kanatti garaatti baatu mucaa dhiiraadha. Mucaa dhiiraa kana immoo jala mana irraa deessaati abdadhu naan jedhanii. Achi booddee gaafa galee jiru ji'uma lama jarri naan jedhan guyyaa billoon naqee ji'uma lama guyyaa billoo sana mucaa kana danda'ee waaqayyo akkasittiin karaa sayitaa asittiin karaa raajii taarikuu waaqayyo gooftaan macaa sayitii isaan fidanii akkasittiin dhibee guyyaa baay'eetti rakkadhee fi rakkoon hawwee argachuu hin dandeenye waaqayyo naaf laate kanaaf waaqayyoon galateeffadha. Zayituma dibataa kana garaa keetti erga dibattee booddee deddeebitee gaafa ilaalamtu warrumti kadheessa mucaan du'aadha jedhan immoo deebi'anii fayyaadha jedhan. Fayyaadha naan jedhan. Aasaa kee keessatti yookaan dhugaatii kee keessatti bara baraan hin gaddaa jedhee tayyaadaa ture kan jedhu tokko tureera. Xiinxala koo keessatti jechuudha. Dura maaltu ture mee? Duraanis akkasuma da'umsa garaatti baadheenii daa'ima xiqqoo dhugaa baatee isheerratti da'uufee akka tasaa taatee mucaan kun hin goddaamtee ammas immoo mootummaa isheen goddaamteen turii mucaan kun immoo garaatti naate. Achi booddee ammas rakkoon sun duraan irra ta'eera waan ta'eef ammas kan inni irratti ta'aa kan jedhu sammuun koo baay'eetti nam'ifame waaqayyo immoo kunoo na dhiisee
Yesuus afur waaqayyoo lafa kanarra dhufuusaatti mee gammachuu attamiitu sitti dhaga'ama ture duras? Gammachuu baay'eetu natti dhaga'ama anaanii akkuma koo kan rakkatee dhiphatee fee asitti ba'aan isaanii lafa fagoo deemnee birrii keenyaanis waan hundumaatiin iyyuu deemnee kan ofirraa fuuchuu hin dandeenye waaqayyo asitti nurraa fuudhee haara nu galfachiise isa dhabeefis kaasuutti akka inni baatu waaqayyo taasise waan ta'eef kanaaf baay'ee natti tolee waaqayyoon nan galateeffachisa.